Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Egeree Miidiyaa biyya alaa fi biyya keessa teessanii Egeree Miidiyaa daawwachaa kan jirtan kun birmannaa Egereeti. Amma kan argamnu magaalaa Gimbiidha. Kanaan dura viidiyoo tokko isin biraan geenye turre. Viidiyoon kunis maatiin amma na biratti argaa jirtan kuni jireenya akkamii keessa akka jiranii, haala akkamii keessa akka jiranii, manni isaanii maal akka fakkaatu karaa viidiyoo kana isin daawwachiisnee turre jechuudha. Wantoota carqii keessaa budee carqiidhaanii suphee jira. Daa'imni kun olgalee mineensi nu miidhee dubartii baabanaa qabneedha. Namas galus nama harka qalleeyyiidha. Warras gala ijaartii warra kaleessaa agartaniittu olu argina jabaa namoo faadaa inni dhugaadha. Buqqisee luluqqiseen sinitti agarsiisa. Asiin suraadha. Qorri akka kanatti nu xaambiyaa bila kanaa dhukkubsattuudhaani. Dhugaadha baay'ee akka itti qorri wal urgufa. Indilibsiis amma uffannu kana namatu gaddee bitee nutti uffise jechuudha. Ammas indilibsii qorri nu fixuufena indilibsii kan marratti eenyu bitanii nurra buusan. Egaa daawwattoota keenya namoonni biyya alaa fi biyya keessaa viidiyoo kana daawwachuudhaan deeggarsa garaagaraa gootanii fi jirtu. Haala isaan keessa jiranii kanaan dura baay'ee haala rakkisaa ture. Mana keessallee wanti irra taa'an hin jiru. Manni isaaniillee baay'ee qaqaawwa ture. Viidiyoo kanaan dura hojjenne irratti argitanii turtanii baay'ee jireenyi isaan keessa turanii baay'ee nama gaddisiisa. Amma deeggarsa godhameefiin waan tokko gooneefi jira jechuudha. Namoota deeggarsa godhaniifi maqaa isaaniin waama. Dhuunfaa Raggaasaa Minisootaa irraa qarshii 10,000 deeggaree jira. Nadhii Yaaqoob qarshii 3,300 deeggartee jirti. Aagee Ayyaanaa qarshii 5,300 deeggartee jirti. Ayinaalee Umar qarshii 3,200 deeggaree jira. Nama maqaan isaa hin beekamne tokko dhaqnee mana baankii deemnee maqaa isaa gaafa barbaannu maqaa isaa argachuu hin dandeenye qarshii 1,000 deeggaree jira. Walumaa galatti amma viidiyoo kana waraabnetti jechuudha. Qarshii 22,674 lakkoofsa herreega baankii isaanii irratti walitti qabameefii jira. Nunis qarshii walitti qabame kanaanii wantoota isaan barbaachisan gooneefii jira jechuudha. Akkuma amma viidiyoo irratti argaa jirtanii ijoollee isaanii argaa jirtanii uffata guutuu bitneefii jira. Isaan dabalatee ijoollee isaanii fi uffata guutuu bitneefii jira. Akkuma kanallee manni isaanii baay'ee qaqaawwaa ture. Qilleensi galaa lassanamaa hin turre. Mana isaanii qaqaawwaa kana lassanamee karaa bakkee maragamee jira. Akkuma kanallee amma akkuma ilaalaa jirtanii girgiddaa irratti girgiddaa waraqatii akkuma kanallee wanta lafaafamu magaarrajaa qodaalee mana keessaa wanta isaan itti fayyadaman jennee yaannu hundumaa gooneefii jira jechuudha. Kana malees waan isaan irra ciisanii waan isaan uffatanii firaashii wantoota garaagaraa gooneefii jira jechuudha. Akkuma kanallee yeroodhaaf wanta isaan itti fayyadamanii maallaqni xinnoonii lakkoofsa herreegaa isaanii irratti hafeefira jechuudha. Maqaa Egeree Miidiyaadhaan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Namoonni biyya alaas namoonni biyya keessaas viidiyoo kana daawwachuudhaan amma dandeessan kan gargaartanii maqaa Egeree Miidiyaadhaan guddaa galatoomaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu isiniin jechuu barbaanna. Tolee amma viidiyoo kanaan dura nuun dhufnee si waraabnee daawwachuudhaan namoonni viidiyoo kana arganii deeggarsa tokko isiniif godhanii jiru. Nunis deeggarsa isiniif ta'e kanaan wantoota mana kana keessaa jiran hundumaa isiniif goonee jirra. Gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ame akkamitti ilaaltan? Waaqayyoon baay'ee galateeffadha. Waaqayyo isaanii eebbisuun jedha. Waaqayyo akka kanatti seenaa namaa jijjiirudha. Baay'ee Waaqayyoon galateeffadha.
warra waaqayyoon ilaalanii immoo kana aalamtumaa kana na ilaalanii jireenya koo ilaalanii waaqayyo isaanii eebbiseen jira. Manni koo baay'ee jijjigaa ture. Sodaachaan ture. Bineensi bakkee mattee nu fixadheen baay'ee sodaachaa ture. Ijoollee xixiqqootti waan hin galuufi baay'ee yaaddaa ture. Moofaadhaa cuqqaaleen waaqayyo waanuma jaallate godhanii waaqayyoon eeggachaa ture. Na waaqayyo immoo kana gidduutti nama fideetu waaqayyo immoo kunoo mana koo duucheera. Amma immoo qodaa hundumaas naa guguutaniiru waan nyaataas hundumaa immoo waaqayyo isaan eebbisuun jedhaa. Siree koos mana koos jijjiiranii mana lazzansiisanii waan hundumaa godhanii waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Wayyaa waan hundumaa isaanaa godhaniiru. Wayyaa ijoollee korraa wayyaan hin jiru ture. Caammaa isin qabaniin ture. Waa ittiin caammaa isaanii bitee wayyaa isaanii bitus baay'ee rakkachaa ture. Haala mana keessaas baay'ee rakkachaa ture. Manni koos dukkana ture. Ibsaa wanti yoon ibsaa argadde qarii ibsaa nan ta'a, yoon immoo shaamaa nan ta'a, yoon naaftaa nan ta'a. Kan hundumaa manatti dukkanaa itti waaqayyo dhufee isaan keessa goreetu waan wayyaa kanas ijoolleen koon qabanii iddoo ribaas waan irra rafuun qabuun ture. Qodaas hin qabuun ture. Kan hundumaarra waaqayyo sinaa eebbisuun jedha. Gara booddeetti isa kana gargaartanii waaqayyo kan achi teessanii na ilaaltanii waaqayyo sinaa eebbisuun jedha. Manni koos jijjigaa ture. Mana koos naa duuchanii koornisiis naa godhanii waan hundumaa naa godhanii waan hundumaan daara na baasanii anis wayyaa naa bitaniiru. Caammaa siyaarbiis naa bitaniiru. Waan hundumaatu waaqayyo sinaa eebbisu. Gara booddeetti isa akkasiin na gargaartanii sinan waaqayyotti duratti isinitti madda akkasiin irraanfannee gara booddeetti ijoollee kana ijoollee abbaan qabne guddisaa isiniin jedhaan ture. Ijoollee kana ammas gara booddeetti akkan harkaa fuutanii guddistanii anuufii dhukkubsattuudha. Qorichaan an taa'aa jira. Hojiin danda'u laphee koo jalanna dhukkuba waan tokko of harkaan qabuuf hojii danda'u waa tokko godhachuu hin danda'u. Ijoollee kana gara booddeetti akkasiin guddistanii lamaan isaanii akka fuutanii harkaa fuutanii tamaarsitanii fuula waaqayyoo duratti akkasiin kaawwattanii jireenya bara baraaf sinii ta'an siniin jedha. Garma booddeetti adeeraa siniin jedha. Fuula waaqayyootti sinitti maddaa ijoollee kana baratanii akka isaan xumuranii siniin jedhan sinitti madda. Egaa daawwattoota keenyaa kunoo dadhabbiin keessanii wanti isinii isaaniif hiixattanii lafatti hin banneenuunis kanarraan geenyee jirra. Warri deeggartanii gooftaan isinaa eebbisuu isiniin jechuun barbaada. Amma immoo ijoolleen gammachuu akkamiitu isaanitti dhaga'ame dhugaa dubbachuu fi ijoolleen kun rakkina guddaa keessa jiru. Gaafa wayyaan bitamuu fi gaafa wayyaan manni isaanii akkas ta'u dhugaa mayyuu isaanitti hin fakkaanne kun mana keenyadhaa kun maaldhaa jechaa turanii baay'ee magammadanii jechuudha. Waaqayyo isinaa eebbisuu jechuun barbaada. Amma immoo gammachuu maaliitu akka isaanitti dhaga'ame ijoollee kanarraa dhageenya jechuudha. Gara obboleessa Koolalootiin isin dabarsaa inni ijoollee gaafataa nu wajjin tura. Egaan obbolota koo akkuma amma tashiin dubbatee ture haala isaanii kanaan dura keessa turanii isinis beektu. Kanaan duras viidiyoo tokko isin biraan geenyee turreerra. Amma immoo namoonni deeggaranii mana isaanii akkuma amma ilaalaa turtanidha. Amma immoo mucaan immoo gammachuu akkamitti dhaga'ame kan jiru nan gaafadha. Yeessoo koo akkamii kanaan dura akkamittiin jiraachaa turte amma immoo ergisi deeggaranii immoo maaltu sitti dhaga'amee jira? Duri manni keenya uraa ture. Waan nyaannu qabnu ture. Dur waan irraa ciinnu qabnu yemmuu gadi ba'us miila qullaan gadi ba'a. Amma warra iddoo garaa garaa teessan gargaartan galatoomaan isiniin jira. Gargaarsa waa tokko qabnu miila qullaa maaliin deemna. Kitoon koos ciccitaaraa ciccitee madhume qaniima Roma birrii argattu maannuu bitti girgiddaan keenyas folloo qaama ture akkuma gadhiisanii turani girgiddaan keenya jijjigaa ture. Amma garuu biyya irraa kan nu argitanii fayyaataa galatoomaan jedha. Manna keenya akkuma laalaa hartan babbareedaadha. Kunuunis babbareedneerra. Egaan obbolota koo namni isin amma ana bukkitti argaa jirtan kun immoo kanaan dura viidiyoo darbe irratti waa'ee haala maatii addee Dinsiree dubbatanii turaniiru. Amma immoo ergi deeggarsi kun godhameef immoo jijjiirama maalii akka argan immoo nutti dubbatu gara isaaniitiin isin dabarsa. Kanaan dura rakkina isaanii isinitti himeen ture. Akkasuma amma immoo kanaan dura wanti irra ciisanis wanti uffatanis mana isaanii keessa jiru baay'ee nu gaddisiisu turani. Dhugaadha deemnee dhumne ilaaluullee yaaddofnee turre. Amma immoo maqaa waaqayyoo guddaa galateeffamu kun akkasii miidiyaa adda addaa irraa ilaaltanii wanti isin deeggartanii wanti isin gootaniif hundumaa
ijoolleen daara baatee caammaan isaanii bitamee wayyaan isaanii guutee manni isaanii keessi bareedee girgiddaan mana isaanii illee nutti waaraa ta'ee seenaa isaanii waaqayyo haaressee warri iddoo biraa teessanii gargaartan guddaa waaqayyo sinaa eebbisa. Kanaan duraatiif guddaa galatoomaa jecha amma immoo gara fuulduraatti haati baay'ee dhukkuba nama qorichaan taa'uudha. Gara fuulduraatti ijoolleen kun abbaan irra jiraatee firri irra jiraatee waan hin barsiifneef namni gaafatu tokkollee namni barbaadu tokko kan hin jirreef gara fuulduraatti ijoollee kana jajjabeessitanii waaqayyoo gaditti gargaartanii akkasiin irra dhaabattanii barsiiftaniin kabajaan isin gaafadha. Egaan kabajamuuf jaallatamoo maatii Egeree Miidiyaa iddoo garaagaraa teessanii birmannaa harmii keenyaa ilaaltanii hanqina isaanii kana hubattanii deeggarsa kan gootan hundumaa fi guddaa galatoomaa isin jechuu barbaanna. Akkasumallee abbaa Egeree Miidiyaa kan ta'e gaaddisaanii tumsa guddaa fi deeggarsa guddaa gahee guddaa kan taphatedha. Isaan deeggaruu keessatti oolmaa guddaa kanudha. Isaanis baay'ee galatoomii jennaani. Akkasumallee magaalaa Gimbii keessatti kan nuti dadhabanii mijuu footogiraafiis baay'ee galatoofanna. An obboleessa keessan Lalisaa Abarraadha. Na waliin kan ture na waliin kan hojjechaa jiru immoo obboleessa koo Tashaalee Taamiruudha. Egeree Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Birmannaa gara biraatiin akka walitti deebinutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u.